Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Isaaq Zeenuutuub arra artistiin keenya jaallatamuuf kabajamoo artist Isaaq Zeenuu gaafii takka na gaafatama jedhee yaadee hin beenne gaafii 27 gaafii jajjaboo na gaafatanii turanii gaafii isaaniif deebisuudhaaf waan dirqamanatti ta'eef asirratti dhiyaadheetiin jira warri nu beektanus warri nu hin beeknes immoo akka YouTube isaanii irratti dhuftanii nu daawwattanu abdii qabna amma dhuma qophii keenyaatti nu wajjiniin turaa isiniin jecha karaa gaafiittiin achi isin dabarsa gaafiin jalqabaa Xaahir ati eenyu maqaan kee amma dhumaatti of ibsii jetti an Xaahir Kamaal Ahmad jedhama bakki itti dhaladhee godina Jimmaati aanaa Dedoo achumattiin guddadheen isiniin jechuu barbaada itti aansuudhaan gaafiin lammaffaa sababni biyyaa bahuu keetii maali sababni biyyaa bahuu kooti irra guddaan namni rakkatee sin bahu ammoo quufni sin baasu namni waluma keessa baha namni gariin hiriyaa faa argee irratti faalaalee gaafa biyya taa'e waa'ee biyya namaa kana dhaggeeffatu waan guddaatti fakkaata sababa kana biyyaa baha irra guddaan dhiiras ta'e dhalaan nama isa dura biyyaa bahe ilaaluutu biyyaa sabaasa anis akkuma nam tokkootti dalagadheen of jijjiiraadhaaf biyyaa bahe haala biyya keenyaan beektaniiga karaa kamiinuu waan cinqaa ta'eef akkasiin isiniin jedha gaafii sadaffaan amala kee keessaa kam jaallattaa kam jibbitaa amala kiyya keessaa kan hin jaalladhu ani nama of ta'ee jiraatudha qabaadhus dhabus nama of ta'ee jiraatu of ta'uu kootti namana namatti ni dhadhu karoora namaatiin jecha namaatiin yaada namaatiin nama hin deemnedhaan nama waan natti fakkaate dubbadhu waan natti fakkaate haasa'u waan natti fakkaate hojjedhuudha waan natti fakkaate karoorfatuudha saniifuu amala kiyya keessaa kanaatu natti tola maal jibbitaa kan jedhu immoo amala kiyya keessatti kan hin jibbu waan tokko gaafan dhagahe nan aara gaafa waan tokko dhagahe nan aara kanan jibbaa amala kiyya keessa gaafii arfaffaa hanga har'aatti jaalalaaf durba meeqa gaafatteetta meeqatu si didanii meeqatu gaafii kee siif deebisanii jecha dhugasatti hanga har'aatti ani dhugaa rabbii namni hin gaafadhee jiru tokkuma You won't understand. tokkicha hin gaafadhe sanatti milkaa'een jira kan na dide hin jiru alhamdulillah harka duwwaan galle gaafii kiyyaaf deebii argadhee tan galee gaafsina jechuudha gaafiin shanaffaan shamarran jaalala si gaafatan jirtii si gaafatta jirtii warri na gaafatan jiranii gaafii jaaffaa jaalalli siif maali jaalalli anaaf jireenya gabaabdumatti jaalalli anaaf jireenyi jaalala hin qabne jireenya mataa isaatti of danda'ee jiraatu jedhee hin yaaduun jireenya kam keessattuu jaalalli jiraachuun barbaachisaadha saniifuu jaalalli anaaf jireenya gaafii torbaffaa dubrummaa meeqa fudhatteettaa kan dubrummaa kun hedduu waa'ee qorraa isinitti nama gaddisiisa wallaahi dubrummaa kana fudhadhee hin beeku What a shock, man! garuu warra fudhate yeroon seenaa isaa dhaggeeffadhu waan hedduu namatti toluudha an fudhadhee hin beeku jechuun laadhaatti dubrummaa fudhadhee hin beekuun ganaan fudhadhee deesi karoora garuu hin beeku waan rabbi itti nama geessu hin beekanu malee garuu waan dubrummaa kanaan birqii godhee ilaalu maaliif dubrummaan kun waan tireetii jireenya keetii sii dabalu jedhee kalas waan tokko xisaabi tokko irraan kaaddu dubrummaa kana saniifuu fudhachuu dhabuun kan koos nan gaddisiisu maafin fudhachuu dhabee dhees ofitti wannan jedhu dubrummaa fudhadhees hin beeku kana isiniin jedha gaafii saddeetaffaan shamarran irraa maal jaallattaa maal jibbitaa an dubrummaa jaran waa hunda jaran wanni shamarran irraa jaalladhu
dubrummaarra wanni shamarran irraa jaalladhu shamarran mudhii qallattu udduu qabdu akkasitti isteeppaa jechuudha. Shamarran dubrummaarra sana irraa jaalladhaan. An shamarran dubrummaa qabduuf shamarran isteeppaa qabdu osoo wal bira naa fidanii yoon dubrummaa sana qalbii yaadarree ijji kiyya isteeppicha na laalti malee kara dubrummaa sana hin deebtu. Kanaafuu shamarran isteeppaa qabduun fedha. Maal jibbitaa shamarran jedhu shamarranuma hudduu hin qabne hin jibba. An viidiyoos illee qoosaadhaaf illee wama tokkoof zaahiras hin ta'in osoon viidiyoo tokko laaluun shamarran hudduu hin qabne arge kanas viidiyoo sana guutuu na jibbisiisa. Saniifuu shamarran irraa wanni hin jibbus wanni hin jaalladhu sanuma. Gaaffii sagalaffaa warra sooshaal miidiyaa irratti beekaman keessaa eenyuun jaallatta eenyuun dinqisiifatta? Warra sooshaal miidiyaa irratti beekaman keessaa namni jaalladhu namni dinqisiifadhu hedduudha. Hedduun jaalladha hedduun dinqisiifadha. Garuu nam tokko dirqama gaafa yoo deebii wanna ta'u ta'e nam tokko namni jaalladhu namni dinqisiifadhu Raayyaa Abbaa Maccaati. Raayyaa Abbaa Maccaa wanni dinqisiifadhuuf umurii isaa guutuu Raayyaan nama Oromoof jiraatedha. Umurii amma dabarse keessatti erga gaafa shabaabummaa keessa jirus gaafa dargaggummaa sana gaafa immoo ammas bultii ijaarratus bultiin isaa sun qabsoodhaaf Oromoo bira dhaabbachuuf sagalee saba isaatiif ta'u of duuban deebifne bultiin inni ijaarrate jechuudha. Gaafa dargaggummaas gaafa bultii keessa jirus amma gaafa ilmaan horee jirus ilmaan kan koo maal nyaatti maal dhuddi ilmaan kan koon gargaaran jedhu shilingiif sumunii argatuun sabaaf iyya sagalee isa ta'u qabeenya isa ta'u waan qabuun Oromoodhumaaf waan of kennee jiru qabeenya isaas sagaleedhaa qabi qaama isaas qalbii isaas waan Oromoo kennee jiruuf hedduun isa dinqisiifadhaa hedduun isa jaalladhaa. Asumaan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Rabbiin umurii isaallee nuuf haa dheeressu kan akka isaallee Rabbiin nuuf haa dabalu jedha. Ilmaan isaallee Rabbiin bakka na ga'uu fi ilmaan isaallee warra isaa olitti sabaaf yaadu Rabbiin isaan haa godhu. Gaaffii sagalaffaa. Gaaffii kurnaffaa guyyaa tokkoof osoo dubra taate maal gootaa? Wallaahi kanatu na dhiba gaalaa kunoo. An dubra baga Rabbiin nan godhini. Maal jechuudha kun? Nyaatan godhee miskiina nyaachisaa oola. Egaa guyyuma tokkittiidha guyyaa tokkitti haasan miskiina nyaachisaa oola nyaata biddeena kana godhee waan biraa waan hin jedhu hin beeku baga Rabbi dubroon hin godhiniiru. Gaaffii 11ffaa weellistuu Oromoo keessaa osoo fuudhi siin jedhanii eenyuun fuuta maaliif fuuta? Weellistuu Oromoo keessaa namni nam fuudha jedhee yaadu hin jiru. Maal jechuudha kun? Namni nam fuudha jedhee yaadu hin jiru. Namni jaalladhu namni dinqisiifadhu garuu Finesh Qannooti. Hedduun jaalladha hedduun dinqisiifadha. Boontuu kara kamiinuu gootittii keenya isin dinqisiifadha isin jaalladha garuu namni nam fuudha jedhee onnee artistoota keessa hin jiru. Gaaffii 12ffaa gaafa jaalalaan qabamtu akkamsi godhee? Gaafa jaalalaan qabamu wallaahi hedduu jaalalaa namni akkana kororossii dhuguu maarree cinqii asirratti maraatu kanaan jaalalaa natti hin fakkaatu filmii natti fakkaata. An jaalala akkasiis argee hin beeku. An gaafa jaaladhu garuu ittiinis hin rakkanne kalas naman jaaladhu sanaan kana sin jaaladhe akkam jedheetan itti hime kalas hin fixanne akka wal arginu goone kalas cinqii akkasitti jaalalaa maraatan sanan argineen. Gaaffii 13ffaa otuu guyyaa tokkoof mootummaa Itiyoophiyaa taate maal goota? Guyyuma tokkitti torbaan tokkollee naan gootu
guyyuma tokkitti jedhee na gaafataa bara. Yaa artistii keenya kabajame ulfaadhu guyyaa tokko osoo mootummaa ta'e sa'aa 6 ganamaa hanga sa'aa 6tti akka Finfinneen kan Oromiyaa taateen mallatteessa. Sa'aa 6 hanga asiriitti sa'aa ganamaa hanga zuuriitti Finfinneef dira du'aan federaalee ilaa baasee akkasiin kan Oromoo taate mallatteessa. Sa'aa 6 kaasee hanga asiriitti daangaa Oromiyaa guutuun sarara siitti godhee kabachiisa. Sa'aa 6 asiriirraa hanga magariibaa ammoo Walloon Amaara jalaa kara Oromootti as deebisa. Oromiyaa jalatti kililii Amaaraa jalaa Oromiyaa jalatti as baasee daangaa sirriitti qoodee akkasiin godha. Aangoota warra immoo achi keessatti maqaa nafxinyaa dubbatu afaan nafxinyaa dubbatu guutuun hojiidhaan ala godha. Guyyuma tokkichaa sanatti sa'aatiitti qabadhe jechuudha. Etuun hin nyaatin hin oola guyyaa sana hojii malee. Gaafii 14ffaa. Taayyee Danda'a osoo argite maal gootaa? Maal gaafattaa maal gootaa? Taayyee Danda'a yoon gaafii gaafadheesi nama Uzulaayir lammaffaa jechuun Guyyoo Waariyooti. Uzulaayir lammaffaa jechuun addunyaa kanarratti Uzulaayir eenyutu addunyaa du'aan alatti nama gaafatan ta'e Guyyoodha. Nama Guyyoo Waariyoo gaafii gaafannaan gaafii Guyyoo Waariyoo deebisuudhaaf yaalii godhu an gaafadhee haasaan dhoowwan jedhu waa tokkitti qofan gaafadha. Taayyee waggaa 10 wayii hidhamte. Waggaa 10 wayii qabsaa turte. Qabsoon kan kee sun laagaadhuma kee qofaaf immoo sabaafi. Yoo sabaaf ta'e sabni kan kee deengedda waggaa 150 qabsaa'e. Rakkataa ture hidhamaa ture. Sabni isaa jecha waggaa 10 wayii hidhamte kun waan qabsaa'eef sana argateera. Akkamitti hadha qoma dhahatta nu bilisoomneerra nu abbaa paartiiti abbaa biyyaati jettee akkamitti dhaaddatta gaafii qabsoogaa waggaa meeqaa sana Oromoon argateera jedhee tan gaafadha inni gaawwannaa deebisuun nabu maal gootaa inni jedhu immoo maal gaafattaa maal gootaadha wantichi maal gootaa osoo hin dandeettii gochuu qabaadhe isa hin ajjeesusi kalas akkuma inni hin dubbanne zalaalam akka inni hin dubbanne hin godha hin danda'e. Gaafii 15ffaa paartii kam deeggarta? Amma paartiin hin deeggaru hawaasa. Paartii kamiyyuu hin deeggaru miseensa kamiyyuu dhaabana godhatan jiru paartiin hin deeggaru hawaasa. Yoo hawaasni beela'e anis wajjinumaan hin beela'a. Yoo hawaasni quufe anis wajjinumaan hin quufa. Paartiin kiyya ummata hawaasa Oromooti jechuudha. Gaafii 16ffaa maaltu si sodaachisa? Awwanni na sodaachisu gabrummaadha. Maaliif rakkoon gabrummaa jala jirti. Cinqiin gabrummaa jala jirti. Hiyyummaan gabrummaa jala jirti. Waa hundinuu bilisummaa qabaannaan waa hundattuu mirgan qaba. Jireenya kara kamittuu mirgan qaba. Rakkina waa hundaa'uu mirgan qaba jiraachuudhaaf. Boonee qolee ol qabadheetiin jiraadha. Kan hin sodaadhu addunyaa kanarraa rabbitti aansee amantii kootti aansee kan waan duniyaarraa nama gaafate waan ta'eef gaafiin kun gaafii gara rabbiitii miti gaafiidhuma karaa jiru duniyaati waan ta'eef an gabrummaadha kan hin sodaadhu. Gabrummaan an sodaadha haalaan. Maaliif namni gabrummaa qabu dubbachuu hin danda'u hojjechuu hin danda'u achi deemu as deemu waa hin dandeenyeef gabrummaadha kan hin sodaadhu. Akkasii 17ffaa osoo karaa deemtuu ziippiin surree keetii banamee namni sitti kolfee beekaa. Mee kana fa'aa akkamitti yaadattee na gaafatte? Eena yaadadha guyyaa tokko deemsa fagoo imala karaa Suudi Arabiyaatii fi Itoophiyaa fi irraan gadee Jibuutii tokko jira. Karaa saaraa guddaadha. Deemaa bullee oollee hanga sa'aatii 4 moo maal deemne aduun jabaate. Aara galfanne inni dadhabeen jiraan kalas halkan edaa deemaa bulle dadhabeetaniin ijoollee duraa dhalaan nu wajjin jirti dheerinis baay'eedha edan fincaane yaadadhee ziippii kiyya ziippaanne akkasuma hin dhufee suma ciimne akkata carraa ijoolleen dhalaas ciifti anis bukkeedhuma isaaniitiin hin ciise garuu ziippiin kiyya banaa jira paantiin jalaa qaba wal agarsiisanii natti kolfanii ennaan hin argine usee rafee gurbaan tokko ulee waan akka ulee tokko fuudhee
bakka sanaan ulee wallatti wanna godhee namni natti kolfe sannan yaadadhaa na mudatee jira jechuudha. Gaafii 18ffaa ziippiin surree keetii qaama kee qabee si iyyisiisee beekaa wallahi yaadadhu kana yaadadhu kan immaa waan mudannoo ta'eef yaadadhe kana yaadadhu. Gaafii 19ffaa Abiyyii fi Taayyee keessaa ajjeessi jedhanii carraa osoo siif kennanii eenyuun ajjeeftaa? Abiyyii fi Taayyee keessaa qamma ajatus gaaramus kan yeroo kanatti hoogganaa biyyattii ta'ee jiru Abiyyiidha. Kan Oromoon akka hin ganamne, akka Oromoon hin rakkanne, akka Oromoon hin gabroomne kan gochuu danda'us silaa yeroo kanatti muummee ministeeraa biyyattiiti. Saniifuu Taayyeen ofiifuu farda Abiyyiiti. Farda Abiyyiiti. Achirratti waa hundaan damooza isaatii laagaadha jedheetii sagalee wanna godhe malee waan Abiyyiin hin eeyyamin Taayyeen gochuu hin danda'u. Sanaafuu Abiyyiidhuman jedha. Gaafii 20ffaa umrii kee keessatti dogongora yoomuu hin daganne kan itti gaabbitu hojjettee beektaa? Innis maali? Dogongora yeroo hundaan gaabbu waan biraa miti Suudi Arabiyaa kana dhufuudha. Dhugaa Rabbi. Maaliif yoo jettanii an Suudi Arabiyaa gaafan biyya taa'ee dhaga'u kanaa miti. Ilaa hardhaan gaabba. Waan inni umrii hangam biyyaa ba'ee Suudii naqeedhe karaa kanatti na mudate osoo hojiidhaanis ta'u waan fedheenis ta'u waan hin biyya alaatti of cabse biyya namaatti of cabse kana silaan biyya kootti of cabse anarra as hin jiru. Saniifuu an biyya kana dhufuu caala wani na gaabbisiise wayii hin jiru. Yeroo hunda itti gadda maaltu biyya kana na fide? Gaafii 20ffaa. Gaafii 21ffaa yeroo biyyaa baatus ta'ee yeroo karaa deemtu mudannoon ati hin daganne si mudate maali? Mudannoon na mudate deemsuma karaa kanaa keessatti rakkoo adda addaa beelaan saaxilamuu deemsa karaa kanatti dhukkuba adda addaatiin immoo namni kun si biraa dhumu rakkoo akkasii malee rakkoon biraa wanni hin daganne hin jiru. Garuu rakkoo karaa Suudi Arabiyaa kana wanni hin dagadhu kalas. Maaliif gocha ilmi namaa ta'u rakkoo adda addaa beela dheebuu kan immoo obboleeyyan kan keessumaa wajjin deemaa si biratti du'an waan akkasii waan jiruuf nama hin dagachiisu jechuudha. Gaafii 22ffaa qabeenya maal qabdaa? Qabeenyi qabu guddaan alhamdulillah fayyaan qaba. Fayyaa taansee Oromummaan qaba. Alhamdulillah. Rabbii fayyaa naa kennee Oromoo godhee Oromiyaa keessatti na uume. Gabroomullee Oromummaa kiyyaan nan boona. Inshaallah guyyaa tokko bilisummaan kan koon oolu. Duniyaa kana irrattan amantii koo taansee fayyaa koo alhamdulillah kanatti taansee wanni hin jaalladhu abbaa fedhe caalaa jiruu kiyya caalaa jireenya kiyya caalaa maatii kiyya caalaa wanni Oromummaa irra jaalladhu hin jiru. Oromummaa ittiin nan boona. Gabroomullee ittiin nan adda. Gaaf tokko Rabbiin na bilisoomsa jedhees abdiin kutadhu abdiinuman qaba. Saniifuu erga Rabbiin Oromoo godhee Oromiyaa irratti na uume nam tokkoon faarfadhu nam tokkoon jaalladhu walumaa gala Oromiyaaf Oromummaa kiyyaan hin boona jaalladha. Gaafii 13ffaa utuu maal taate jaallattaa? Utuun bilisoomeen jaalladha. Jireenya dhuunfaan hin barbaadu. Jireenya dhuunfaa mataa kiyyattan fooqii ijaaree makiinaa bitee abbaa profeesara ta'e injineera ta'e kalas beekamurra bilisummaadhaan rakkadhee sumnii dhabee sabni kan koo bilisummaa saba kiyyaa argee itti gammada. Sanaafuu jireenya dhuunfaarra jireenya waliigalaa rakkoo Oromoo kana kan na gaddisiisus kan na gammachiisus osoo maal taatee gammaddannis hin jettan osoo bilisummaa argadheen gammada. Kanaa olitti wani na gammachiisaa hin jiru. Gaafii 24ffaa sirba eenyu jaallattaa? Nuuf sirbime. Sirba artistoota Oromoo hunda isaanii warra sabaaf quuqamu hundaa hunan jaalladha. Tokkoffaa akkuma beekamu Haacaaluu Hundeessaati. Warra lubbuun jiran keessaa immoo namni Kadiir Martuura jaalladhu hin jiru. Namni isarra kabajus hin jiru. Garuu warra lubbuun sirba naan jedhame malee daangaa baafamee warra lubbuun jiruuf warra lubbuun hin jiran naan hin jedhamne. Osoo warra lubbuun jiru naan jedhamee namni Kadiir Martuura jaalladhu hin jiru. Namni isarra kabajus hin jiru. Ammoo warra lubbuu sirba artistoota Oromoo keessaa erga naan jedhameef sirba Haacaaluurra wanni hin jaalladhu hin jiru. Sirba isaa immoo sirbeettani sagaleen kiyya sirbaan ta'u egaa erga sirbi naan jedhame jirra 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 jirra
jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaa nuhi yaa nuhi yaa waa irraanfachuu yaa waa irraanfachuu yaa waa irraanfachuu yaa nuhi yaa waa irraanfachuu yaa nuhi gaagaa kanarra sirba artistii Hacaaluu Hundeessaa onni nama hundaa keessa jiru sagalee koo kanaan sirbee hin balleessu waan dirqama ta'eef hin godhe gaafii 25ffaa namaan walloltee gaafa namni sun bareechee sirukutu fiigdee beektaa namaa wallolee akka hamaa dhahamee fiiguu namaa wallolee akka hamaa dhahamee tan beeka guyyaa tokko lamaa miti yeroo baay'ee namaa wallolee dhahamee nan beeka garuu fiigeen beeku dhahamee yookaan achumatti dhiifamee deemu yookaan dhahamee akkan kalas dandeettiin ofirraa qabuun dhabee achumatti taa'uu yoo ta'e malee takkaa dhahamee fiigeen beeku dhahamee garuu nan beeka gaafii 27ffaa utuu hin sobin ati jegna moo lugnaa utuu hin sobin ati jegna moo lugnaa an kana ofiin jechuun danda'u maaliif kuwaan an ofimuu miti an ofimuu hin danda'u saniifuu kana gabaabdumatti an deebii kana hawaasni takka warri na beeku warri wajjin guddanne faa na himee bareedaadha dhumarratti dhaamsa qabdu yoo jiraate dabarfadhu alhamdulillah kanuma ni dhumeewu dhaamsin qabu jaallatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu isinin jaalladha isinin kabaja an kana isin jaalladhu gandaaf garee osoo hin taane oromummaa keessaniin isin jaalladha bareedaaf fokkisaa qabaataaf dhabaa dheeraaf gabaabaa gurraachaaf adii osoo hin taane dhiiraaf dhalaa osoo hin taane an Oromoof oromummaa Oromiyaa keessan qofaafin isin jaalladha isin kabaja kanaafuu yaa ilmaan Oromoo hanga dandeenyuun hanga beennuun wanni nu gochuu qabna wal gargaaruu wal bira dhaabbachuu wal guddisuu wal arrabsuu wal xiqqeessuu aadaa godhachuu dhimne wal guddisuu wal gorsuu wal jaallachuu aadaa haa godhannu ijoolleen keenya namni hedduun YouTube channel banatee jira an akka mataa kiyyaatti YouTube channel hin qabu an akkuma isin beektan Facebook TikTok kan hin fayyadamu warra banatee jiru kana akkuma saba kaanii akkuma hawaasa kaanii akkuma dawlaa kaanii wala haa guddimnu yoo nuti wal hin guddimne yoo nuti wal hin jaallanne namni nu jaallatu namni nu guddisu hin jiru yoo nuti wal kabanye yoo nuti wal jaallanne beekaa keenya jala deemne wallaalaa keenya gorfanne xiqqaa keenya guddifannee dadhabaa keenya dandeessifannee yoo wajjin deemne bakka kamiyyuu gahuu dandeenya yookaan wal cabsuu wal tuffachuu wal arrabsuu wal xiqqeessuu yoo ta'e bakki nuti geenyu tokko illee hin jiru beekaa keenya haa qabannu dadhabaa keenya haa dandeeffannu hundi keessanuu YouTube channel Isaaq Zeenuu Tube subscribe godhaa daawwadhaa like godhaa wal guddisaa kanatti aansee warra babbanateeru ilmaan Oromoo hundaayyuu godhaa kana isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu waan turtii nu wajjin gootaniif galatoomaa ulfaadhaa